እባካችሁ እቺ ከጀርባ የምታዩት እህታችን ባዶ ራቁቷን ተቀጥቅጣ ቪዲዮ ነው የተቀረጸችው። ባዶ ራቁቷን ቪዲዮ ይላል። እባካችሁ ይሄ ልጅ የሚኖረው አጅማን ውስጥ ነው። እባክህ ወንድም ያጥፋላት ብዬ ነው ለምኜዋለሁ። ስልክ ሊያነሳ ፈቃደኛ አይደለም። ስለዚህ እባካችሁ ውድ ኢትዮጵያኖች ባላችሁበት ኮፒ ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ እባካችሁ የዚህኛ ልጅ እንባ እናብስ። አመሰግናለሁ። እሷ የምትለው ነገር ካለ እሷ ትበል። ወሪ የሚጮትረና ጀርባ ተቀርጣ የሚጮቱን እንደበደበምቴ ቁላሺ ቪዲዮ ካወራባምቴ ወታው ፍላጎት ሺት ይጠላ ቁላሺ ካወራባምቴ ዋንተው እባካችሁ ሙጫ ከደብረ የሚጮትረ ብራ አጣብኑ ሲንጀራ ገለቶ መሆንሽ እየተው ጅራቴ አየ ማን ኦሮሞ በኩማ ይፍተንት ነጋስኒ ፋታው ሶፊያ መሐመድ ከንጀረሙ ቱርቲጀ ሰዲመነቶ ኮወሊን ቱሬራ ሰነቦደ እርገ ወለብደን ከኤ ቪዲዮ ከነ ወራፊ ኦፍራ ቀባቲ ቪዲዮ ከነ ፋሚሊ ኮ እንደተርገ ጅረ ቤተሰቡ እንደብረገራ ያው ብሎተ ኮ ዋንደደቸኒ ነገርጋራ ገርታ ዳሎኒ ቦሩማ ድራበራችሁ ቀባ ቦሩ ሐዋስኒ ሞ አካምታው ቀባ ዱጋዳ ወንት ኩኔ ብያላ ቆፋም ተጀራን ካንኬሰቱሞ ሐሜና ጫለ kan keessa hammina jabaadha maaliif waan baay'ee simi kaasuu danda'a isa kana miti isa wajjin raawwattee miti wajjin raawwattee qaama saalaa kan irraa murtu jira ko asuma bakka nani jirutti irraa murtee wanta ittiin hin gootuun hin beektu bar garuu safuun kun immoo nuti maalinni safuu keessaa nu baasa tarii namni miidiyaa kana fayyadamaa dhugaadha wanti kun sinitti dhaga'amuu danda'a nutti sin dhaga'ama ana gama lachuun natti dhaga'ama dhugaadha waan kana erga godhee namichi kuni maal godhuu qaba ture yookiin immoo ishii maal gochuu qabda ture dhugaadha waan kana namni gaafa waasan keessa gale wanti hundiyyuu nama tokko jaalatanii fixuu miti eenyu namni ati wajjin jirtu suni innumti kana godhu kunis immoo haa ta'u tarii fedhii isaa san ittiin baateera erga fedhii kana ittiin ba'een booda immoo dhiibbaa dhuuba hawaasa keenya irratti uumu maali daa'imman lafaa ka'aatutu immoo bilbila kana qabata waan kana dhaga'uu barbaadaa jira daa'imman xixiqqoon lafaa kaatu kana warra wantoota akkana kanarraa nirrisi miidiyaa kanarraa waan godhini nuti arra waan kana immoo ingaa asumarratti dhaabne wanti kun boru maal ta'uu qaba irratti mari'annee mariin kunillee marabbaa argachuu qaba maaliif abbaatti galuu qaba namichi sunis haa dhufu haqa waan jirtu badii waan kana isa dalagsiiste san namichi kun sammuudhuma isaatti yaadee waan kana gochuusaa isheen immoo isa bira dhaquu ishiitiif yookiin itti yaadee ta'uu danda'a ishiinis yookiin of dagannoo ta'uu danda'a kaameraan amma akka dursanii miti kameraa ammayyaa jira uffata keetirrattis waan barbaadde irrattis godhuu dandeessa biyyoota guddatan keessa kanaaf wantumti amma dalagame kun akka kootti sirrii miti dhugaadha isin muufachiisuu danda'a dubartoota arabaa isin jechisiise waan baay'eedha dhuguma dubartoota arabaa yoo jedhan hundi keenya obboloota qabnaachi isinis obbolootuma keenya maaliifin obbolummaan garaa keessaa qofa wajjin ba'uu miti bar wajjin bakka kan obbolummaa caalaa wajjin dhalatanii oolmaa obboleessaa ol kan namaa oolu isin jira kanaaf tarii isinitti dhagaamee kana gootaniittu ingaa wanti kun dogongora maddi waan kanaa maaltu isaa akkas goosisee ishiin immoo sababa maa irraa kaatee safuu kana gattee irratti bilbila mee fakkaata miti na biraan seesuma biraatti ga'e. yaa ani waa jedhu amma sitti Dubbadde walitti. ajandaan kun baay'ee namatti tola baay'ee gaariidhallee dhiisaan jedhiina maaliif boontuun akkuma jalqabdetti hunda isaa xumuruu qabdi nullee bira jirra boontu ati viidiyoo sanallee fiduu qabda intala kanallee nu fiduu qabda maaliif ajandaan kun bareedaadha namatti tola jechuudha shamarran keenya otoo duute dhagi dhiisuu qabdi maatii ishii dhiisuu qabdi ilmoo deesse kanan biraa hojii shaaffadhuu qabdi hin qabdu yaada jedhuun qabaa sirrii godhanii badii qabdii intalattiini rarraasuu sirriidha siin jaa boontu itti fufi ati bakka xumureera yaada yaa mata waan ba'eessa kaaftee suni sirrii miti yaa ta'uti laali soortu muddamtanii dogoggoran dubbatinaa yoo
biyya bari birri miliyoona tokko yoo qabaatte hojii jalqabuu dandeenya keessaa biyyi keessa jira. Namni naa taa'e waliin mari'atee yaada wal jijjiiree tole anis kanam ta'a deemee jijjiiramnaa jedhanii walii galanii tole erga walii galtee manaa baateeti waan sana godhuun sirrii dheettee dubbachuun kun yaada dogoggoraati dubbattanii yaada muddamtanii yaada dogoggoraan dubbatina maalinnaan tokkoffaa namni akka itti jiraatu beeka waa malee isin erganne qotiyoo gurguruu miti bara yookaan immoo liqeeffateetu erguu danda'a waa dhabee jechuudha namni yoo cinqame malee haadha daa'ima ofii obbiraa ofee biyya ormaatti hin ergu biyya ormaa erguu miti hojjattuma mootummaa otoo ta'uu baattee mana teessee fi itti toluu danda'a yoo itti tole abbaa warraa tokko haadha warraa wal jaalatu wal kabaju taanan garuu biyya ormaatti erguun maalirraa dhufaa ka jedhu sana yoo fudhanne rakkinni yoo ammaate beellama siif hin qabu rakkoo waan baay'ee si goosisa haadha daa'ima keetii akka salphaatti obbiraa ooftee haadha daa'ima keetii miti haruma warra ishiitti jaalatte tokko yoo akka salphaatti obbiraan ooftu maalinnaan jijjiirameen akka namaa ta'ee hiriyaa kootiin qixxaatee budaan santu inni biraa bira dhaqi viidiyoo waraabamee jechuufi miti inni tolchite wanne kun akka kootti yaada dogoggoraati yoo sirrii gooteettan immoo ta'uu qaccaa maaliif tokkoffaa as baastanii irraa dubbachuun keessan gochoonni safuu cabsan kun boru akka karaatti jiruuf ittisa malee akka jajjabeessuudhaaf miti bagatee nagumaan ta'ee minaaminii miti gochoota kanarratti tokkoffaa soortuun akka intala qabsooftuu tokkootis Oromoof Oromummaadhaaf nama aarsaa kaffalaa turteedha ittirree jirtu tokko waan Oromootiif qabsaa'u jechuun safuun Oromoo kanaarratti akka hin cabneedha kanarratti immoo as baatee sirrii gootee maaliif ergee kan jettu taanaan kun dogoggora akkasitti sirreeffadhaa irraa isinii bu'ee lammata immoo michayyoo qaaman intala beektu kana kan yaada sirrii waan qabatamaa lafan goote jedhanii fi waan baay'ee hubataa deemna miti amma ishii kana takkitti viidiyoon bahe malee nama tokkichatu nama kushanii oduma wal beekanii nama hedduu jira jechuudha tokko namni kun guyyaa tokko miti guyyaa lama miti waggaa tokko fa'aa wajjin jiraattee jiru isaanis balleessaa qaba akka yaada kootti dubartoota xiqqoo wajjin yaada keessaa kenna yoo qaamni ishiiyyuu baay'ee bareeda unkaan dhiira isitti nu dubartittuu hin bareedaa jedhan kuni haalama of keessaa qabala tokko gazzabaa fitii yaade malee ishii fuulli ishii dulloomtuudhaayyuu jedhani waan baay'ee jaalala as keessatti saasamu kan dhugan itti saasamu ani as keessatti jarri kun qarshii walirraa dhabanii wal ganan immoo isuma ofii uma guutuu namni bishaan goggoranii dhamoo amma ani waan tokko ispaanitti gadi buusee wanti kun badaadha wanti gaarree jechuudha informationii biraa nu barbaachisa amma akka asirratti haasa'utti ammayyuu haasaa isaanii kana keessa namni 14 jira jechuudha erga namni tokkichi 15 ta'e gama tokkoon sirriidha namni afaan Oromoo beeku fi namni biyya kanaaf fayyachitti dubartoonni argaani hin barbaadu sirriidha inni qatuu hin nyaatu dhuguutti tola inni isaa anniitti kana qofaa inni jechuudha amma dogoggorri kan jiru laata waan baay'ee haasaa namaarraa hubataa deemu informationii akkasii kana duras qabu ijoollee baay'ee namoonni dhaga'amu hin jira amma gabaabumatti immoo ani balleessaa ishiiti ka jedhu amma mucaa osoo hin taane ishiitu ergee madda galii wayii barbaaduudhaa fi mucaa akkas godhee jedha jarri kun as keessatti gaalaadha isas haa ta'u ishis haa ta'u walgantummaa wayiiti jira mucaan kun fedhaa kunuunanii yookiin immoo itti toletti deddeebi'eeti cuufuudha dhiirri tokko dubartii dakkaluuf addaan banee seenyee itti gammadee ka'ee waa'ee dubartiisanii haasa'uu nama birattis waaqa birattis dubartiitti akkas nama tokko bargaafattee jala qabattee achi kaatee yookaan hin danda'u yookiin kana godhe yookiin sana godheen cuufuudha ofii hambifatanii lamaan biratti hambisanii viidiyoo osoo wal waraaban ofuma biratti hambifatanii kana wanta likiskisii wanta qoshaashaa gurra namaatiif hin tolle ija namaatiif hin tolle gadi baasanii hawaasa irratti odeessuun bara kuni wanna mataan isaa wanna safuu cabseedha kana haasa'uun dura kana wanta yaadatti kennuun nuti kana murteessuun dura wanta ifatti qulqulluu
qulqulleeffannee bira hin geenye murteessuun cubbuudha mataa isaa. Hin faradisitti faradama wanni jedhamu tokko hin jira laata. Gaafa fixeetti karaadhaan geeshii deemuudhaafanii anis yaada qaba waan taasifame kanarra. Wanti irraa baratamuu nu dubbanni. Erga jechuun agarsiisa immoo osoo du'ee badee dhala nama takkaatti waan jibbisiisaa kana. Naaf erga gara keessa naaf ciqin keessa naa ergi sin dubbisa. Kunoo foolo si godheera. Kan kee mastaawati fuuldura kan Mucaan waajjala jirti. Lubbuu. Video natti ergi ati maal taate dhugaan Siin ergi lubbuu. Kan kee raakuti. Kan matiriyeesii keetii raakutiiti. Kan fuula kee raakuti. Ati fuula kee dhoksiiti. Matiriyeesiin kee rakkoon qabu walataadha inni. Kan dhiiraa minchi giraallo kashiititu wona gubataa hudduu elee sibiilaa fakkaata. Lubbuu ati keenaa ergani sin jaaladha tolee yenee utti. Kan biraatis yoo sitti dhufte waraabu shaka yeeta abbaatu. Maal haadha ishee dhiirummaa ati ilkaardii dhiiraa gadi cabsite dhugaa rabbi. Naa ergi ati danfa baabooricha. Keessa naa ergi ati. Kan keen immoo fuula kee wannoon irra godhalaa. Fuula kee mul'isu dhugaa rabbi fuula kee mul'isu fooloo naa deebisi dhaqi naa ergi. Hin jedhina haadhuuf salphoo akkasitti saattisu. Suura samaajii fiddeeti. Sagalee ta'e inni. Intalli ishee duuba dhaabbattuudha. Eegaa bukoon tun ishii jaarti dhaabe jaartii hudduu harri dhugaa rabbi. Asiin achoo. Lubbuu naa ergi dubartii bareedduudhaa gara baga waan fungaa godhe namu. Guddoodha dhugaa rabbii waan qaamarraa waraabalu miti. Jedha ijoolleedha mucoon guddoodha jedhiina maal shamarran biyya arabaa yoo Tarii malee gaafa bukkee geessan dhugaa rabbii nuti mana jaazaattiin ergannu ofii keenyaa hojjennee. Eegaa siin achi intali waraqata fakkaatti giiftii koo bareedduudha maal taatanii guddoo Dhala ofii tariidhaa taayate guddoo addi yuuqaa jedhe ani amma kan isin hin jedhu warri dhiiraa dubartii bareedduun qalbii qabu. Ajandaadhuma barbaade iyyata akkanumatti. Waame kalla jeelaara ana rabbi baga fungaa godhe na uumu yaa galatoomu armeetti yarri kan zaalaa giici. Goome na fitadhaa soortu. Na dhagaye ati qoy na dhagaye mucaan wallaalaadhaa jettu wallaalaatu dhuguma waaqa shamarran akka kana yaaba wallaalaan jedhiina isin maaluma taatan rabbiin jedhaati wallaalaan maatti Ara mucaan gootaan erga ganama sagalee taafii ture ani mucaa odoon argina badhaasa. wallaalaa maaltu godhe inde beekee jennaan miti kalitti Isiin eenyudha sila maqaa ishii tiridantiidha moo nyoo tiridantiidha maqaan kee anchi lakkoofsa mucaan argime kee jamaaloo nan badhaasa aayifoonii badhaasa qaba kaleeti yoo guree. Siimii mobaayilii keessaa baasee lafa kaa'eera biyyatti daawwadhi ammaa ta'e miidiyaa irratti arganii Mucaani wallaalaa miti mucaani intalli ilaala waa isheen bareeddu dhuga konkola ishee siin cilaalaa otoo suurri ishee guutummaa tas beemuun Ani warra dhiiraa amma warri dhiiraa asirra jirtanii jala jirtanis shamarri bareeddunii fi lafti kan abbaa qabeenyaati jedhan. Warri abbaa qabeenyaa jechuudha shamara fungee fuudhanii tidaaridha mana kaawwataniiti babbareedduu tan ammoo fuudhanii eegee fardaatii fi silaa kaartoniin duratti agarsiisanitti agarsiisan ishiin dhabdu waan ta'eef mazagaajaa minaamina waliin dhaabbatu. Qaama matiriyeessi isaaniitti inni irratti kan kaarsee odoon godhate. Ara mucoota nurraa dhoowwaa mucoota nurraa dhoowwaa aishii dubartii. Dhugaa rabbi shamarri bareedduun jireenyaa isiniin taatu. Jireenyaa isiniif hin taatu suura qofa wajjin kaa'a. Nu hundumaa Itaati biyyaa bareeddu. laafuun geelaa bareedduu laafuun karaa argannaan ifnu. Jireenyaan fuudhina ilmoorraan dhalchina yoo fuutanillee maseensa hambisa amaseentee ta'e jechuudha. Seeranii guddistu. Kun dubbatiin. Maala cubbuu dubbata maseensa hambisa indee ilmoo dubartiitu guddisa dhiirra la oola. Dhiirri waan dubartii waan ijoolleen balleessitu hin beeku. Sanyii balleessa. Amalaali qajeela ani haqaa fi haqan dubbaddaa na dhaggeeffadhu qajeela negatiivatti na fudhatin dhugaa rabbiitti sitti nuyi duri yeroo baadiyyaa jiru jechuudha waan nuti guyyaa guutuu balleessaa oollu harmee teenyatu arga malee abbaan keenya hin argu. Sigalee harmee teenyatu ofiidhaan nu gorsitee gaffatti oollurree mana barumsaa hodhanne yeroodhaan galle moo yeroodhaan hin galle harmee tiyyatu argee obboleessa kiyyatti mee obboleessi kiyya natuma malee obboleessi kiyya ofii dhaga'ee ofii argee dhufee nattu. Dhugaa rabbii. Daa'imni ijoollee kan guddisu haadha. Nama hiisanis moti namni kaayyoo waaqaa namni qalbii qabu. Ofiin bontu. Si ergee jira keessa si ergee jira bidii. Biyya falmataa bira gahee biyya viidiyoo falmataa bira gahee biyya falmataa.
Mudi kabaru isa ti asin indemu video wakana TikTok ida indemu. Video nasi ini nerga mufalma tahu jika nyatu. Ya saya nak masuk yang tema nasi gor. Screenshot gore share gelali me tikesa se. Isa ti. La o. Kesa saya nundang dawa bodan lala. Video cuma naik di falma ta Telegram ran. Oh so say you video ci video dala no miti ugara bi video ci nama soda ci sa uga dubatu da jennamu. Cain talin talak allo da. Agada betu jo dan mega tari tidak latih agada tu makanan pakai betu dan ni shegaru masya Allah lagi muda. Nama saudara saja. Irun tiu nama saudara saja benda kana. Diri mana kau? Nama benda biru mana saudara sana. Tu gara mikir tak kisah mobil juga ibu ni. Lahir gakana kau tadi. Diri mana mana? Atumti matangke wala madubat sila manje chatu den kalli kun hada ta TV to da ke tiyon amma Ina duga ina gara bi fulla gadi ani kan tigaru. Wargite anti yu ani namme kabar dubarti ena jana uri pagga kuda saddeti ori tidur babare duwar genan uri wagga kuda shani oli iri amma gifti ira isa wagga digde mi shani oli chala galte bimara ta jechu amma ni media kana rashi titik oshetu انا باكلها مع خبز utala wala nargi tagafa suluma argani wayo kashti ko baredu ko jari me kanu tibaresa wala sigante imbe naje chu kana ko len jurtu amma